wallahi billahi tallahi yoo dhufuu baatte ati kuftee jirta wala qabay maaltu na qubsi abbaleessa jettama dalagaa irra olii galaaraa eenyu mudiin qabu siin jedhemi way dalagaa sa eenyu dalagaan doorsista bareeda kee namayyuu dalagaa qaba dalagaa abbaleessa ayya waan barbaade naguma na gaafsi barbaade kaleessa bu'aan jirtu geemii mootamtee maatiif ni amtaree mee kottu ka arsi dhiiraa namootarra abdii jira arkot arrayo ati namote ni bakka akkati barbaadde siita wallahi maaltu naarse yaani jechuun bar tara takkara lama nama waxee di naarse sila abdiitu jirre ba abdii jechuun sila beete abdii jechuun daabaa bara barati rakkoonati qabdu takaffarratti just in zrami ugaan ngema moome waan barbadana qadaatu qabdu ifdo ayna bina jette armani fare qadaatu murgaan qaba bare se meka minje ayyama yoon nende de bamta sa adate aron injo be manu makhesara no fi pilis wan brazil fina daba manage dino garu yoon anisi moy wani fare se qadaatu ayye abshir garu an ati garu tana maaltu naarse bar jechuun eda kabale kabadaare bekta osonan tare tak namooni jir sigale tara lama faya namo kaysanin naarse beita wala kabali salam alaikum abbalis kasongo yeye wan jettu file wa hinkabdu na dage sasalin yesin dage ma abbalis oke itu pas dakika nabatin dakika abdi goma suka anak pakai sangka bar makan aku anak pakai sangka panti kan abdi ma wala ka man yung wallahi ke sangka barna aka tay daw ni da wala wala ka man yung abdi da wallahi ara ka na rabo ya da ya ke sangka ara ni dai sawat eda kuma jasi fite ke sangka bano boleh kuma jasi fite guys asli share na goda asli mantap follow rakabatan guys please asli nama rafa ya tunjar kibra aja deh akan masih nih jarak yang mau kore uberadit abdi wallahi please tani nane desa kore naraba arah saya kata tuh kali kata apa ini ajaib kata kamu dah kesini tuh halkan gue alfa pakainya indrami ya indrami mantap tuh ada rumah koi itu masih akam segur asa akam nama guru bayi akam ini akam segur aja naga jadi cuma kaidan kena garan jero akam bayi dente mau mama apa desa wallahi wa mesti dulu leta kan kabdu ana bikin nabe ke sembe kwad takut sa samu de bikin wallahi fati wa ati mudi ka wuce sembe sa tarake wai nunjuk fati mbana na ati je tumba diamond tirab dia cuma an officer diamond tirab bita kana te binda pada sani barat dana to ini mana jadi siapa aja na sana baba na sa baba jechuun inni maal si godhe reema fuuluma isaan na jibbisiis mee rabbi lubbu yaa qotto gali thank you lubbu yee siin jeessa ishii shaffamti walaa kabanyu
Hin sobdaa barri hin sobdaati afaan qofaan haasofta malee keessan isa jaallattan beekama. Wallahi yoo agartee mi namaan jaallattu dhabe. Duma shola kabaju nukkati usseen. Oi. Hin jaallattu garuu jaalala obbolummaa isa jaalladha jireenya kiyya fuuldura firii ta'ee kanii bulchuu hojii jaalladha jiraatu habiraan hin qabare. Obbolummaan hin jaalladhu. Kana oofta. Gasti erga dusi galcha. Hola. Hola shabakaa qabu. Akkamitti galchita kun oliivii kallattiidhaan illee. Akka geemaatitti erga dusi galcha. Abdi. Baraacha investii kan jiru ani mata laayivii kiyyaan jira akkamitti isa galchita. Kana oofu. Ishi akkam reemallee bakka adii haa ta'uu wanti irra golee hojjannaan. Laayivii asii yoo inni laayivii seene asii jalaa qabaa yoo taphattan isin jalaa bayaa. Laayivii isin jedhin deebisana waan. Laayivii seene deemee oola. Hola shabakaa qabu. Akka jedhina. Agurdaalla. Har'a na aarsee wanti. Bullaa fatiin akkuma nama jibbisiisa maal isa? Si ana na dabbare si qofaan. Daawun qaanoo akka dabbare maal yaasee dhufe. Haalli na jibbisiisa dhugaa rabbi. Dhugaa rabbi nama tokko baraan gamoo jaalatu argaa jirti taa'u. Wala ka ba nyobbi? iPhone harkaa qabaa bara iPhone bitadde. Mee iPhone amma kun shooppii tokko kun. Wallahi iPhone. Mee kula rabaas. Kun iPhone ah? Redmi iPhone at tananchis. Ay, kami jirana. Ah, kamu tidak nota. Wala ka wajud naftati. Wallahi kun drama de bus mo bafuri. Bagate, ana on kabdeni. Si jola shabaka kam. Terki ki duma ni lembeto te ufti agarte ta mbeto. Tirki de tari sani ye atani. Ke bata agarte mbeto yo dara yadde male agarte mi. ati tante bare du to wala sani na jabsa sanu kare je ta ko don ko sa isan dabbaru. Wai kinjip. Taisa le al krabar tu taisa fa Poni se te nanulanto. Ya Rabbi. Wallahi waa rakkan ne gashigashume kuni sirrii miti bari hin barbaachisu wanni akkana. Wanni akkam. Maanam dhufee salaama wal gaafate maa rakkina qaba. Dhugaa rabbii dubbachuuf jiran baay'eetti dhugumatti onna irraa keessa jaalladha ture beekta. Ayee. Bakka maal godhu. Yaa si jaaladha anillee akka nama tokkotti garuu maal rakkoo waree dhufee yoo si dubbise. Nan jaaladhu haa tokko bireetiin na jaalattaan silaa abbaa mana kiyyaa si godhadhee jireenya kiyya fuuldura. Nonnu kana asirraa dhaluu fada. Nunnu akkana kanaa miti ka ajaa'ibaayyuu hin arganne garuu si ofirraa na fageessee bara jireenya akkamii osoo si waliin hawwu. Dhugaa feetii kiyyaa bakka akka isaan haasofnaa akka jirraa hafe viidiyoo bara.